Waa'ee bineensa gonkumaa hin dulloomne kana dhageessanii beektu? Bineensi kun maqaan isaa neekd moolraat jedhama. Neekd moolraat jechuun afaan Oromootiin hantuuta moluu qaama qullaa jiru akka jechuudhaati. Qaamni isaa guutuun rifeensa tuuchaa akka qaama hantuutaa hin qabu. Garuu rifeensa xixiqqaa ijaan hin mul'anne muraasa ni qaba. Rifeensi xixiqqaan kunis isaaf faayidaa ajaa'ibaa qaba. Bineensi kun dukkana cillimii keessa jiraata. Agartuun isaa yookiin qarayyoon isaa akka laaftuudha. Garuu uumamni kun agartuu ijaa irraa haajaa takkallee hin qabu. Bakka ifni tokkollee hin jirre keessatti ijji faayidaa hin qabdu. Bakka ifaan tokko hin jirre dukkana cillimii keessa akka fedhe fiiguu danda'a. Meeqaatu ija dhabee rakkata. Inni osoo ija qabuu dantaa ijarraan qabu. Ijaaf dantaa dhabuun isaa rifeensa xixiqqaan qaama isaa irratti argamuutu gahee olaanaa qabaafi. Rifeensi kun waan naannawa isaatti argamu hunda adda baasee dhaamsa gara sammuutti dabarsa. Haala kanaan dukkana nama sodaachisu keessa akka waan ijaan arguutti deema. Bineensi kun osuma fuulduratti deemuu of duuba deebi'uu yoo barbaade dhaabbatee hin naanna'u. Akkuma makiinaan gaafa naanna'uu barbaade if duubatti deemu fuula ofii osoo hin naanneeffatin inninis of duuba deebi'a. Of duuba deebi'uu kanaan xiqqoollee hin dhiphatu, innis hin gufatu. Bineensa kanaaf if dura deemuu fi fuuldura deemuunis tokkuma jechuudha. Ajaa'ibni uumama kanaa yoom kana qofa seetan sanyiiwwan hantuutaa hedduun sekondii 20f yoo oksijiinii dhaban ni du'u. Uumamni hedduunis oksijiinii malee daqiiqaa hedduuf turuun akkaanitti ulfaata. Qorattoonni uumama kana haalaan qorachuudhaaf fuudhanii bakka qilleensi tokkollee hin jirre kan vaakiyuum jedhamu keessa kaayan. Ilmi namaa osoo bakka qilleensi tokkollee hin jirre keessa kaayanii daqiiqaa 4 qofa keessa turuu danda'a. Bineensi ajaa'ibaa kun garuu bakka qilleensi tokkollee hin jirre keessa daqiiqaa 18 guutuu lubbuun jiraatee turuu akka danda'u qorattoonni irra gaanii jiran. Uumamni kun hanga fedhe osoo umriin turellee wanti dulluma ja'amu qaama isaarraa mul'atu. Osoo qaamni isaa dargaggummaarraa hin jijjiiramin du'ee biyyatti dabalama. Dubbii ajaa'ibaati. Ilma namaatiis ta'ee bineensonni biroo dhibeewwan garaagaraatiin qabamanii yeroo fayyan yookiin ammoo du'anis ni argina. Bineensi neekd moolraat jedhamu kun dhibeensi hin tuqinii jiraadhu akka waan ja'ameeti fakkaataatii isarrattis humna hin qabu. Tasa yoo dhibamees hogguusuma fayya. Kaansariin hanga fedhe osoo lilmeedhaan itti naqanillee uumamni kun dhibee kaansarii jedhamu tokkollee hin qabamu. Sababuma kanaaf jecha qorattoonni bineensa kanaan bineensa kaansariin hin qabamne yookiin kaansar firii ja'anii moggaasa laataniifii jiran. Qorattoonni dubbiin garam deemti ja'anii guyya guyyaan waa'ee uumama kanaa qorachaati argamu. Iccitiin bineensa kana uumama addaa isa godhe galuufii dideeti jira. Iccitii isaa beekuudhaaf laffaatii jabaa keessatti argamu. Wanti dhukkuba hunda isa dandamachiisee dulluma malee akka jiraatu isa godhe dhiiroo maali jedhanii qorattoonni itti wal dabranii qorachaati argamu. Hundaafuu qorattoonni waa'ee uumama kanaa qorannoodhaan irra gahammoo hin gaan kan jiru oollee bulleetti walumaan laalla.